Jireenyi biyya lafaa kanarraa yeroo gabaabdudha. Har'a keessaa deemnee boru keessaa deemnee hin beeknu. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkami nagaa keessanii ani nagaa kootii isiniin jedha. Viidiyoo hojjedhu kanaa baay'ee kan nama gaddisiisuu fi laphee namaa kan cabsu amma jenneetoo waan dubbannus waan jennus kan wallaalle. Egaa wanti kuni kibba keessatti kan ta'e Itoophiyaa keessaa kibba irratti kan ta'e jechaadha. Dheengadda bokkaa cimaan Itoophiyaa keessatti gara naannoo kibbaatti roobee lafti socho'uudhaan lubbuun nama 200 olii lubbuudhaan oggusuma darbaniiru. Lubbuun isaanii kan darbaniiru kaan immoo amma reeffa isaanii barbaachatii jiru. Balaa akkanaa Waaqayyoon nama haa baasu. Egaa hundumtuu ilmaan Oromoo yookaan namni kamiyyuu haa ta'u lubbuun namoota baay'ee balaa tasaatiin karaa iyyaaniin yeroo malee kan darbaa ooludha. Waan baay'ee nama gaddisiisu onnee nama cabsu naannoo tokko keessaa yookaan safara tokko mana tokko keessaa namoonni baay'een akkasittiin lubbuun isaanii darbuun baay'ee isin gaddisiisu. Manoota hedduu isaaniitu jijjigee sababii sochii isa lafaa kanarraanii. Egaa lubbuun namoota baay'ee kan dabarte warroota maatiin jalaa boqotan jajjabina isaaniif haa kennu. Warroota hafan jajjabina isaaniif haa kennu. Warroota du'an immoo mootummaa Waaqayyoo keessatti isaan haa yaadatu. Inni lafarraa isaan didee jira. Har'a keessaa deemnee boru keessaa deemnee jireenya addunyaa kanarraa gonkumallee hin beeknu. Waamichi Waaqayyoos lafa inni itti si waamu hin beektani. Garuu yeroo hundumayyuu jallinarraa yaada keenya deeffannee nama arrabsuu iddoon taane dhaabachuu akkuma waan biyya lafaa kanarratti furmaa godhannee jiraannutti of laalla namoonni tokko. Biyya lafaa kana yeroo gabaabduu akka taate namoota xiqqoodhaaf gala jechaadha. Amma wanti ta'e namarra ga'utti egaa beekuu hin danda'ani. Kanaafuu roonni sagalee koo kana dhaggeeffattan gadda koo akkanatti ibsadhe baay'ee lapheen na cabee jira. Warroonni akka tasaa ta'ee biyya Arabaa keessa jirtan maatiin keessan sin jalaa akkasittiin socho'insa kanaatiin lubbuun isaanii darbee jajjabaadhaa isiniin jenna. Jabaadhaa malee waan isiniin jennu hin qabnu. Hin beekamu waan ta'eef guyyaan dhufaatii Waaqayyoos hin beekamu. Duuti kun akkatti namatti dhuftus hin beekamu. Kanaafiyyuu obsaa isiniin jenna. Warroota keessattuu biyya Arabaa keessa jirtan obsaa isiniin jenna. Obsa isaa isiniif haa kennu. Jajjabina isaa isiniif haa kennu. Obboloota kiyya isiniin jedha. Balaan tasaa kun yeroo baay'ee kan inni dhufu tokko balaa makiinatiin tokko immoo baloota adda addatu ijoollee keenyarra yookaan nama keenyarra nama uumame kamirrayyuu ga'aati oola. Kuni waan laphee nama cabsu. Kun immoo wanti ta'e kuni olirraa samaa irraa kan bokkaan gadi roobee lafti immoo kan socho'e. Egaa inni kun waan rabbiiti malee waan namaa miti. Maaf akkas ta'e kan jedhamu waan otoo kan namarraa ta'e harka namaatiin namoonni kun miidhamanii namoota akkasittiin miidhe jenna. Kun immoo lafti socho'uurraan kan ka'e lubbuun isaanii kan darbe jajjabina isaaniif haa kennu. Gadda onnee nama cabsu madaa ta'ee keessa namaatii kan ba'uu hin dandeenye kun dhugaa rabbi baay'ee tokkoon gaddee jira. Jajjabina isiniif hawwina. Kuni gadda onnee nama cabsu dhaga'uun isaallee baay'ee kan ulfaate yeroon arguu kaasee baay'ee rifadhe. Xiqqoos gubbaa irratti mul'isuuf natti toluu dide reeffa wal bukkee naannessanii yeroo gaa'anyuu keessaa bakka lafti ittiin gadi baqaqee achi keessaa ijoollee tokko kana yaasanii baay'ee tokko laphee nama cabsa. Yaa obboloota kiyyaa adaraa warri garaa jallaa qabnu yookaniif immoo bakka waanuman taane namarratti shirrii minaamina kana xaxaa oollurree yoo jiraanne yaada keenya haa geeddarannu fuula rabbiitti haa deebinu. Waaqayyoon hin dhufa guyyaa inni dhufu hin beeknu. Haa qophoofnu isiniin jedha. Duuti akkanatti gara namaa dhufti. Karaa yaanneen gara namaa dhufti. Karaa eegneen gara namaa dhufti. Eenyumtuu ofirraa dha'uu hin danda'u guyyaa isaa isiniin jedha.
baay'ee tokko nan gaddee maatii firoota isaanii hundumaaf jajjabina haa kennu rabbiin. Egaa maal godhuu miti akkuma namaa fidetti danda'u danda'aniituma obsu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kuni waan isarraa ta'e waan ta'eef waan namarraa ta'e miti. Isiniin jechuun barbaada dhugaa rabbiiti. Ani baay'ee tokko gaddee lapheen kona cabee yeroo suurota isaanii viidiyoo isaanii illee argu viidiyoo isaanii sanaas gubbaarratti mul'isuudhaaf xiqqoo ishii seerri yuutuubii naaf hin eeyyamu. Sinillee miiran taane keessa galtu viidiyoo sana yeroo argitanii viidiyichi baay'ee laphee nama cabsaa madaarratti madaa namatti baasaa dhugaa rabbi baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Yeroo akkasittiin inni addaan tarsa'ee too uummata gadi liqimsu jechaadha. Wayyoo yaa lammii koo dhugaa waaqayyo. Maal godhure ijoollee jireenya addunyaa kana akkana taate. Qilleensa biyya lafaa kana jechuun bubbee argitanii bubbeedha bakka akkasitti nama dabarse akkasitti dabarte jechaadha. Ilmi namaa kunis akkasitti darba. Har'a bareenni keenya uffannee bareennee maal jenne kun yeroo takkitti keessatti keessa darbuu dandeessa jechaadha. Yeroo takkitti keessatti keessa darbuu dandeenya. Warri garaa jallaa warri garaa gaarii walii qabanis sanuma jechaadha. Kanaaf waan akkanaa kana jira warroota kibbaa jajjabina siniifaa kennu. Oromoo hunda kun Oromoo hunda laallata akkasuma Itoophiyaa hunda laallata gaddi kun jechaadha. Naannoo tokko keessa nama akka ammana baay'atuuf lubbuun darbu jecha baay'ee laphee namaa cabsaa baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Kanaafuu Kiristoosin dhufa isiniin jedha warroonni yaada jallaa qabdan irra yaada keessa sirreeffadhaa. Isiniin jechuun barbaada jabaadhaa. Boonyee gaddineetuma qofaa dhiisootu hin dandeenye yaada garaa keenya herregee darachuu qabna. Anoo eessan jiraa maalan namaaf yaada armee kootiif maalan yaada maalan hojjedhee biyya lafaa kanarraa godaana jennee of laaluu qabna. Guyyaa waamichaa waan hin beekneef iyyuu akkasitti gaddi kun Itoophiyaa mudatee jira. Yaa hordoftoota kiyyaa lapheen nu cabee jira waan dhaggeeffattaniif galatoomaa ilaa sheer godhaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Homaa miti jajjabina isaaniif haa kennu. Waan isarraa dhufe waan ta'e waan isarraa dhufe immoo wanti godhan hin jiru isiniin jechuu barbaada. Kanaaf miira gaddaa keessa galtanii ijoollee keessattuu biyya Arabaa jirtan boossanii dhiphatinaa isiniin jedha. Homaa miti hundumti isaatu gaarummaadhaa fi isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Jaalalli isin jaalattan immoo adda. Lubbuu isaanii jannata furdoo haa kennuuf isiniin jedha. Yeroo gaarii qabaadhaa. Chaaw chaaw.